Oduu simbirtuu waliigalteen nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallattaa'e. Waliigaltee kana kan mallatteessan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uun obbo Sanyii Nagaasaati. Oduu simbirtuu waliigalteen nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallattaa'e. Waliigaltee kana kan mallatteessan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uun obbo Sanyii Nagaasaati.